Afuurichi dhugaan as lafa kana jira. Amen. Abo narkaa afuuri. Afuuri dhugaan sun lafa kana jira. Amen. Afuurri si gaggeessu sun. Afuurri bara akka ati bittu taasisu sun. Amen. Achi naman dhabe jettee boossa afuurichi si bukkee jira. Nagaa godhi nama si bukkee jiru. Afuurichi si bukkee jira ittiin jedhe. Inni waan dhaga'u dubbata. Afuurri inni kam afuurri dhugaasu. Mana kana keessa afuura dhugaasuntu jira. Amen. Dubbadhu raajii faarfadhu isa nama godhu. Amen. Amen. Narkaa fuudhi. Afuurri dhugaan sun amma si tuquu jalqabaa. Inni waan dhugaa dubbata malee of keessaa fuudhee hin dubbatu. Waan dhufuuf jirus isinitti hin mul'isa. Amen. Waan dhufuuf jirus isinitti hin mul'isa. Barri kuni bara akkamii akka ta'e. Afuurri dhugaan sun inni dhufuudhaaf jiru sun. Barichi maal akka fakkaatu. Baricha akkamitti akka bitanii. Baricha akkamitti akka mo'anii. Afuurri dhugaan sun isinitti agarsiisa. Amen. Namni na duukaa jiru harka isaa haaraasu. Afuurri dhugaan sun na duukaa jira jedha. Hin dhaga'amu irra deebi'aa. Waan dhufuuf jirus isinitti hin mul'isa. Bara bittu isiniin jedheerami. Gara mata duree sanaatti hin fida. Akkamitti akka bara binnu afuurri dhugaan sun inni dhufuudhaaf jiru sun nutti agarsiisa. Ganama kana waldaa kana Waaqayyo hubannaadhaan haa guutu. Ganama kana Waaqayyo waldaa kana humnaan haa guutu. Tokko baricha bituu jalatti baricha akkamitti bituu dandeenya. Baricha akkamitti bituu dandeenya. Isa jedhuuf tokko baricha beekuu qabna. Baricha beekuu qabna. Namoonni baay'een tajaajila isaanii keessatti, namoonni baay'een biizinesii isaanii keessatti waa'ee baraa haasa'u. Waajjira investimentii yoo dhaqxe waa'ee baraa haasa'a. Waajjira gabii yoo dhaqxe waa'ee baraa haasa'a. Bara tokko sina godhe. Wal fuudh harka kee waan tokko sittan dubbadha. Waaqayyo ganama kana waldaa kanaan baricha bittee jiraatta sin jechaa jira. Ammayyuu dhagahamne sagaleen kun irra deebi'aatii amiin jedhaa. Yeroo tokko qabeenyi nama bita. Beekumsi nama bita. Biizinesiin nama bita. Birri nama bita. Konkolaataa gaarii oofuun nama bita. Mana lekjariitti galuun nama bita. Ani garuu sagana keessaa baheen har'a waa siin jedha. Warra kana bittee jiraatta siin jedha Waaqayyo. Kun ergaa guddaadha. Lafa wal ka'iitii biteen jiraadha jedha. Halleluuyaa. Nama si bukkee jiru harka isaa qabeetti halleluuyaa jedhi. Halleluuyaa. Kun immoo xaaraa kana yoo limbaan. Irra deebi halleluuyaa jedhin. Halleluuyaa. Gaafa rakkattu halleluuyaa jedhin si dhiistee baqatti seetan. Amen. Balbala dhiibdee gaafa dadhabdu irruma dhaabbadhu halleluuyaa ni banamtadhin hin banama. Ganama kana barri sirraa haa banamu. Hin banama jennaan amiin jettu hin jedhu lammaffaa garuu. Yesuus gooftaadha. Baricha beekuu qabna. Baricha bituuf baricha beekuu qabna. Naa qabatti seenaa baraa isa jalqabaa yookaan seenaa baraa isa tokkoffaa boqonnaa 12:32. Eshi maqaa Yesuusin nan dubbisa. Sanyii Yisaakor keessaa yericha kan hubatan. Qoy. Sanyii Yisaakor keessaa. Sanyii Yisaakor keessaa yericha warri hubatan. Israa'elis maal gochuun akka ta'uuf warri beekan. Israa'elis kota gara baraatan sin fidaa jira. Israa'elis maal gochuun akka ta'u
Fundurri isaanii maal akka fakkaatu. Barichi maal akka ta'e. Barichi garamitti akka deemuu danda'u. Warri beekan hangafoota 200 tureedha. Ameen. Waldaa kana keessa ol kaasaa harka keessan. Yericha warra beekan. Yericha warra beekan. Sanyii Isaakor keessaa yericha warri beekan hangafoota 200 ture. Ani ol kaasaa harka kee waa sirratti raajee deema. Yericha baricha warra beekan. Naannicha warra beekan. Boru maaltu ta'uuf akka jiru warra beekan. Waaqayyo ganama kana dibee haa kaasu. Ameen. Israa'eloonni boru maal gochuuf akka beekaniif yericha warra beekantu ture. Ameen. Waaqayyo ganama kana hubannaa isaa sirratti gad haa dhangalaasu. Ameen. Tafuuf. Aantii isaanii warra ajaja isaanii jala jiran hundumaa wajjin hangafoota 200 turanii jedhe. Aantii isaanii Israa'elootaaf yericha warra beekantu ture. Sanyii eenyu keessa? Sanyii Isaakor keessa. Ganama kana biyya kanaaf addunyaa kanaaf yericha warra beekan Waaqayyo dibee haa kaasu. Ameen. Waaqayyo dibee haa kaasu. Naaf isa jalqabaa yericha beekuudha. Yericha beekuudha. Asteer 1:13. 1:13. Yommus beektota waa'ee dubbii baraa beekanii wajjin mari'achuun yommus mootichi beektota dubbii baraa beekan. Dubbii maali? baraa Dubbii maali? baraa Dubbii baraa warra beekan. Wajjin mari'achuudhaaf. amala mootii waan tureef Amala mootichaa waan tureef. maal gochuun akka wayyu gorsitoota isaa wajjin in mari'ateedha. Mootiidha. Mootiitu waa'ee baraa beekuudhaaf barri 2018 dhumaa jira. Bara 2019tti ce'uuf jirra. Barri 2019 20 21 22 amma 25tti dhaloota waa'ee baraa kana mul'ataan nutti himan barbaanna. Mootiin ajandaa isaa baafachuudhaaf, istiraakcharii mana isaa hundeeffachuudhaaf, waa'ee baraa beekuudhaaf, namoota waa'ee baraa beekan sana wajjin mari'achuudhaaf filateedha. Ameen. 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 Waaqayyo dubbii kana sinaa hubachiisu. Ameen. Dubbiin kun dubbii cimaadha. Dubbii keessatti keessa qabdudha. Waa'ee baraa beekuun ulfaataadha. Namni waa'ee baraa miti waa'ee mana isaa wallaaleera si'an. Namni waa'ee baraa miti waa'ee baraa ajandaa guddaadha. Ajandaa akka biyyaatti lallabamudha. Waa'ee waldaa isaayyuu mataan namaa kun rakkisaadha. Mataan gaggeessitootaa yeroo baay'ee guddatee jira. Maaliif nama baay'eetu dhufee nyaadha. Bara beekuu miti biizineesii isaa beekuu namni rakkateera. Furri qulqulluu garuu ganama kana waa'ee biyyaa nu taasaa jira. Waa'ee barootaa nu taasaa jira. Dargaa nama tokko ta'uu danda'a. Waaqayyo akkaataatti baricha nu moosisu tokkoffaan baricha beekuudha. Mootiin hin barbaada. Namoota waa'ee barichaa beekan maaltu dhufuuf jira? Akkamitti darbuu dandeenya? Akkamitti ce'uu dandeenya? Akkamitti istiraakcharii mana keenyaa hojjetachuu dandeenya? Waaqayyo ganama kana hubannaa isaatiin sammuu keenya haa baru. Ameen. Ameen. Kanaaf namoonni waa'ee baraa beekan barbaachisaadha. Namoonni waa'ee baraa sirriitti hubatan nu barbaachisu. Sagana furri qulqulluu nuuf haa ibsu. Namoonni tokko akkas bara kana namoonni biizineesii hojjetan baay'ee biizineesiin isaanii yoo milkaa'e waggaa dhufuus biizineesiin isaanii waan itti fufu fakkaata. Warri waa'ee baraa beekan dursanii waa'ee baraa qoratan yoomiyyuu gad hin deebi'an. Ani harkaa fuudhu. Ameen jedhiin harkaa fuudhu. Warri waa'ee baraa beekan caccabsanii darbanii deemu.
ganama kana waaqayyo sammuu keessi mana waa'ee barootaa sitti agarsiisa hunduu si fuuldura dhaabbachuu hin danda'u. Inni lammaffaa baricha keessatti hafuura qulqulluudhaan guutamu. Baricha keessatti hafuura qulqulluudhaan yoom guutame rakkisaa baricha mo'uu hin dandeenye. Mee maaltu si rakkisaa jira bara kana keessa? Namoonni baay'een tokko ka'aatii waa'ee keessanii maddaa jennee namni haasa'ee hin dandeenye. Waa'ee isaa haasa'ee rakkina kana qaba. Balbala cufame waan nama na gargaaru qaba. Akka kanan ta'e biizinesiin koo hin dhaabbate jireenyi koo akkana ta'e jireenya fuuraa koo akkas ta'e nama hedduu taasa. Beessaa mintii tokko sinii kennu. Beessaa mintii tokko sinii kennu. Daqiiqaa tokkoof bee rakkina walii walitti himu. Maaliin jedhe walii gallee daqiiqaa tokkoof waa'ee rakkina keessanii walitti himaa. Isa dhiisaa waa'ee waldaa kanaa rakkina isaa maali? Rakkina dhuunfaa keessanii dhiisaa gara raajii baatan deemu. Lafti kana kan ibsu qaba. Bara kana keessatti wanti isin ajandaa gootanii bara kana keessatti haasoftan waa'ee waldaa kana maali? Asaa jira. Wangeelatu immoo haasofsiisaa jira. Maali? Akka waldaatti immoo fudhanne. Tokko barbaada. Akkam goonee sabni kun sagalee wangeelaa asii kun addunyaa kana wal gahan jennu ajandaa keenya fi akkamitti babal'inna lubbuu hedduu akkamitti gara wangeelatti finnaan. Kun ajandaa keenya. Inni immoo maali? Maali gochuu dandeenyu akkamitti geessuu dandeenyu? Saatalaayitii bituudhaan, TV galchuudhaan akkasuma kun rakkina waldaadha. Rakkina waldaa amma kana haasofna. Wanti mana kee keessaa gola kee keessaa wanti haasa'ame hin dhumne tarreeffamee tokko nama sadi kudhan jedhamee tarreeffamee hin dhumne hedduutu jira. Waaqayyo ganama kana isaa hedduu sirraa godhee moo'ichaa miila kee dhaaba. Barri nama haasofsiisa. Barri nama dubbisiisa. Ay bara kana. Bara haasofte kanarratti bara irratti gungumte kanarratti miila kee ol fuudhiitii walirra godhiitii zanaa inni dhumaan ol qabatan abbootiin na uffachaa hirkadhuutii taasisan hidhaatii namaaf dubbata hidhaatii namaaf falmita bara keessatti. Hidhaatii namaaf dubbata hidhaatii namaaf ilaalta hidhaatii. Si ilaalaa jira waaqayyo. Isa si gugumsiis mana keessatti. Kilaasii kee cufattee isa si boonsisu. Lakki nama shaadhaa boofnadhee nama na gargaaru hin qabu. Anaaf naannuma ta'e kana booda milkaa'uu danda'u. Balbaloonni natti cufamaniiru. Hiriyyaan nagateera. Obboleessi namni darbeera. Abbaan koona dhiiseera. Haadha koo maal jedhee gaafata jettu. Waaqayyo dubbii gaggaragalchaa jedhee ganama kana. Haleluuyaa! Nama baay'ee rakkina taasifsiisa. Manni nama baay'ee gungummiidhaan guuteera. Bara taasifsiisa. Yeroo taasifsiisa. Akkamitti akka bareedan wallaalee dha. Jireenyi bitaatti galeera. Ganama kana hafuura qulqulluu dhaabeffamta rakkina gaariitti baata. Si raawwachiisa waaqayyo. Nama si bukkee jiru sanaa walii qabiitu waaqayyo si raawwachiisa miidhama keetii. Kun ergaa guddaan irra deemi. Sagalee dhuma sanaa dhagaa jiru irra deemi waaqayyo si raawwachiisa. Gaafa hafuurri qulqulluu gara keessa namaa dhufu
jireenyi namaa hin haarama. Jireenyi namaa hin guutama. Duwwaan kee guutuu ta'e argama. Duwwaa keetu guutuu ta'e otomaatti beektu otomaatti beekneen balbaloon babbanama darbaa cehaa tarkaanfachaa mo'ichaa milkaa'inaa hafuurri kun ganama kana waldaa kanarra taa'u jechuudha. Keessi garaa namaa baraa miidhamaadha. Laphee namaa madaadha. Fuulli qulqulluu yoo dhufee laphee namaa kana hafuuraan hin guutiin yoo hin aaressi. Doktorii barbaadde bira, ispeeshaalistii barbaadde bira yoo deemte dhibeen kee argamuu danda'u. Ispeeshaali tokko garuu qabna. Ragada laba ganamaan taasisi labuura baasiyaa. Sagalee kana yeroo dubbadhutti namoota shanirraa hinaatu hiikata. Ispeeshaalistiin addaa tokko garuu jira. Shalama nama gataan nama kaasu. Sadarbatame fuudhee iddootti kan deebisu. Maqaan Yesuus Kiristoos mana kee tolaa qalu'a. Lallaba keessaa ba'eera. Sheekaa baatamas. Fuulli qulqulluun hafuura qulqulluudhaan haareffamnee guutamnee baricha bituu dandeenya. Ameen. 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 Tokko si hubachiisa. Daqiiqaa tokko fide keessa walitti qabaa. Maal yaadde? Hamma libsuu jaaganaatti rakkina kee yaadde. Hamma libsuu jaagee. Waan si gorsaatu yaadde. Waan barakeedhaatu yaadde. Aigata galaatti kaasee. Revete namaa suprooti gaataas. Kila bodamas. Irra deemaa dhuftee rakkina koo. Ishana yaadeessu. Irra deemaa dhuftee gara mana koo. Ishana boossisu. Irra deemaa dhuftee rakkina koo. Ishana yaadeessu. Irra deemaa dhuftee gara mana koo. Ishana boossisu. Waaqayyoo dhimmaan gaddaa namoota hedduu irraa namaa kanaan jedha. Tabbasa sitti ta'e. Isa sinaate lafee keefi. Isa sinaate foon kee nyaatee fide. Waaqayyoo ganama kana si haaressa. Hafuurri qulqulluu ganama kana si dhugaa. Yaala baata namaasi. Ina bu'uura baata namatus. Thank you, Jesus. Father. Lukas 4:18. Boqonnaa 4 lakkoofsa 18 kajedha. Kanaafuu katalee ko. Inni hafuurri gooftichaa anarra jira. Hafuurri gooftichaa ni bara keessatti nama haaressu. Amiin jedhe kaa. Inni lafa iddoo kufanii ol nama kaasu. Hafuurri gooftichaa ishi anarra jira. Sagalee misiraachoo warra gadadamoon himuudhaaf na dibeera. Sagalee misiraachoo warra abdii kutan jechuudha fallaasa. Warra ofirra taa'e. Warra waan kunan aban summaata barbaadaa jiran. Sagalee misiraachoo kan adeemu. Kan karaatu jira. Kan rurrukuti balbala tubanama. Sagalee misiraachoo tubufu. Warra booji'amanitti akka gadi dhiifaman labsuudhaaf, warra jaamanii bagartuu isaanii deebisuudhaaf, warra cunqurfaman luba baasuudhaaf, waggaa ayyaana jaalala gooftaa labsuudhaaf na ergeera kan jedhu ture. Hafuurri gooftichaa alala jira. Hafuura gooftichaadhaan haareffamanii barichatu. Ameen. Hafuurri gooftichaa gara namaa gaafa dhufu abdii namatti tola. Hafuurri gooftichaa mana namaatti gaafa ol seenu balbala namarraa bana. Waldaatti miidiyaadhaanis nan argata namitti gammadu sana. Haadha Yesuusaa bira dhaabbachuu.
Hafuurri goofticha ana irra jira. Warra dadhabootaaf yeroo laachistu. Eenyusi ajaju hafuuricha sagalee kanas kan keessa warra badan warra dadhaban warra dadhaban yeroo laachistu eenyutu erge hafuurichatu erge. Amen. 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 Warra sagalee kanatti gammadan harka keessa mataa keessa garaatti dabarsaati. Kanatti kakaawa. Hafuurichatu jira. Namni lafaa ka'ee isinuu mana sharaa keessa jirtu. Namni lafaa ka'ee dadhaboota hin nyaachisu. Hafuurichatu jira. Yeroo namni kiisi keessan akkasitti qabadha. Ana amantiidhaan nana teeta maqaa Yesuus. Qabadha. Wal sabbanna qabdeen sabbata nana biyya. Amma sabbanna biyya. Amma sabbanna biyya biyya. Hafuurri mo'ichaa. Hafuurri nama nyaachisu. Hafuurri rakkataa bira dhaabbachuu kun. Ammayyuu kiisi duwwaa kan. Hafuurri qulqulluu maqaa Yesuus haa guutu. Fuula qulqulluudhaan guutu. Phaawulos karaa hundumaa guddachaa adeemaa jira. Karaa meeqaan? Karaa meeqaan? Warra kana warra sirriitti nafaan jirtu. Warri suni booda sirriitti yeroo sirriitti amee jettan nan dhufa. Karaa meeqaan? Karaa meeqaan? Karaa hundumaa. Waldaa kanaaf ergaa kun haa ta'u. Karaan jira. Guyyaa lallabaa oole. Galgala mootaa'ee dunkaanu. Sababii wangeela baatee adeemu kanaaf maqaan Waaqayyoo akka hin dhahamneef. Ishee dunkaana argatu sanarraa mana Waaqayyoo ittiin utuma. Ani wannaan inni qabu sana ajaa'iba. Am garuna. Karaa hundumaati. Hafuurri mana kana keessa jira. Dinagdeen mana kana keessa jira. Maqaa Yesuusiin hafuurri kun mana kanarratti haafu. Mana kanarratti haafu. Fuula qulqulluudhaan haareffamaa gaafa deeman baricha bituun hin danda'amu. Ameen. Ameen jettaniis. Hafuura qulqulluudhaan haareffamaa gaafa deeman baricha bituun beekasiidhaa warri kun baricha bitee darbateedha. Baricha bitee